waan sanarra tarkaanfatu guddinni duniyaa mi'aansas amanni fooqii jaaruusi waanuma sitti mi'ooftee yoo gadi seentee ol ba'uuf kaatu xirooftu sanarra darbu ammati ruuzii chicken kattaa nyaattee kaate amma kana ruuzii ma nyaata namni biyya kanaan dhufti kan warra dirhama kumaaf 200 nyaatuu fi kan isa birrii 9 nyaatu gaafa achi keessa bu'ee ol deebu xiraa masaatas ba'a xiraa masaati gadi bu'a atakka wal jaan kanaaf isa kanatti waan ana akkas argachuun qaba ana akkas ta'uun qaba obboleewwan keenya hundi keessanii kan hordoftan guyyaa isaa eeggata dhimmi duniyaa guyyaa isaa eeggata dhimmi finirra caalaa jabeessuu qabdan dhimma duniyaa carraaqadha dalagadha amma rabbi isin laaffisee dhiibaa rabbi isin laaffisu itu nama miidhin itu nama zollamin garuu dhimma duniyaa kana yeroo dhiibdan yeroo argachuuf tattaafattan karaa nan argataa jiru kun karaa rabbi jaallatudha kan qoddala dhiisaatti jecha sin dubbattan irratti dhugaa waan baay'een baradhe waan baay'ee wallaahi kanaaf maal barumsa guddaa wallaahi nama hubatee ilaaleef wanti kun barumsa guddaa wallaahi wanta guddaa mee ingaabbuu kana takka anaa seensisi mee rabbe ingaabbuu naa seensisi nama gaarii turte mee yarra waan shebe jecha kana balleessuuf hin beeku malee mucaa sun bilooki sin godhin seensisi mee takka qullatti ulfaate namni waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh gutti islaama nan dubbisa achaa turte ustaaz mee foolona deebisa waa isin waggaa fure erga barbarre garuu foolon mana andeebisa isin kadheen dhabileesh kun warra milkoofte itti sii deebisee raadha koo arra nama meeqayyuun bilookii godhe nama meeqamini wanniitiin illee bilookii godheen jira amma kanan ilaalee bar eenyudha inni mucaasicha duras ture amo usatti maqaa isaa dhoote tokkummaa moo la isa tokko mucaa kennaadha la miti nama baay'ee rabbi baraare garuu Sharafuddin in bilookii godheera tureera kan in bilookii godheen keessaan dhaqee barreessee fi duukaa asoitiin dhiistamoon dhiisu dhaqee barreessee naan ilaaluu dinnaan in bilookii godhe fuudhe amma kanan arge wallaahi kan bilookii godhe namichi sun nama jaba addal yaa uktii amma reebakka fooloo naa deebisan waggaa fursin wajalan ganfii fooloo namaan deebisan keesh kuno lakkoomsa kooyyuu yoo na barbaadde wanni jala fudhadhu profaayilii koo jala jiraashee wallahi isin barbaada isa kun nagaraa eshi haadha koo maarree jalaa fudhadhu wanni jalaati naa bilbila baay'ee abudaabiin jira ayyee inshallah isiniin haasaa walla abshir giiftiif koo ati warra eessaati jinyuma keessanii jedhe keessa Giddamadha. Gidda keessaas goboos. Good. Haroodha ani haroo. Haroo keessaas tareet. Haroo limmumadha kaa haroo. Nama islaamummaatti dhufee? Islaamummaatti dhaladhe lakki. Maashaallah. Faazarii isheetutti dhufe na fakkaata. Faazarii irraadha. Walla. Maashaallah tabaarakallah. Bakka amma yoo rabbi jedhe amma mana cheerchi wallagga keessa yeroo amma masjida gooneef inna yoo rabbiin guddaan jedhe inshallah akka jedheen yaa jira garuu sabatti inshallah amma yoo rabbi jedhe waldaa masarataa waldaa makaanii mulu wangeelii andineti qaalayooti masarata kristos hunda isaanii amma masjida goona inshallah Bota isaa mana sinnetti sinii hima bota isaan baay'atan sana Am ofii isaanii akka isaan imaama ta'anitti solaachisan goona yoo rabbi jedhe. Dhugaa rabbi dafanii warri biyya keenyaa fa'aa keessumaa jiddaa haroon kun dafanii iyyuu fudhatu dhugaa too daawwaa kan argatanii. Akkasini. Fudhatu baay'een isaanii firmaa achumatu ta'aa jiru bar ijoolleen baay'ee dargaggeessi baay'een ikkoo musliima baay'ee ta'e rumaan xiqqoo iyyuu tureen galee. Baay'ee fudhata dhugaa. Inshallah. Ati na dubbista akkasi kakuu haaraa baga nagaan dhufte.
nagaan eeddan. Jirtaadha koo akkam? Jira galata Waaqayyoo. Ela kun akkasitti taa'iti yoo barbaadde la viidiyoon hin taa'a. Mee komentii kee ilaalaan ture. Mee dhukkeen irraa kaasime takkaa na arrabsime. Akkasitti quufiidha arrabsiti. Nam tokko akkasitti hin godhu. Ani nama arrabsullee miti, nama afaan namatti darbullee miti, nama mirga koo beeku allee, nama mirga namaa eegu allee. La komentii kee argeeni seexana barreessee amma satti barreessaa oolte kana moo nama biraa barreesse? Isintu mirga namaa sarbinaanan komentii badaa barreesse malee ani eessatti iyyuu taanaan kiristaana jala yoon deemes musliima jala yoon deemes komentii badaa takka nama barreesse hin beeku. Maal godhee mirga sarbe giiftii koo? Ilmi namaa akkuma shaambuu isaa ta'u jinni isaa ta'u mirgi namaa akkuma jiraachuu qabu mirga amantii ofiis kabajachuu qaba ilmi namaa. Dhugaadha, sirriidha. Amma akka isin haasaa jirtanitti amantii Wallagga keessaa balleessu Akaayyoon keessan amantii kiristaanaa. Toleeyye, eesh. Kanaaf immoo kun ofittummaa jechuudha. Kan koo caalaa koottu kan gabaan maal jetti an barbarreen kan koo caalaa koottu bitii jetti jedha. Isa sana ta'e. Akkasee, ayyee. Xumurtee? Xumure. Waldaa masarataa, waldaa makkaanii, mulu wangeelii, andannetii qaalayooti, masarata kiristoosii isaan kana yoo rabbi jedhe masjiida goonaan jedhe maaliin beektaa? Leeshette? Maaliif? Ayyee. Amma gaa dhugaa amansitti maa dhugaa waaqa jiraataa inki jibu dhugaan dubbadha na jedhi waan isi gaafadhu. Dhugaa waaqa jiraataatiin hin kakatinaati waliin fakkeessinu. Dhugaan dubbadhaa na jedhi. Wallaahi billaahi jedhii makakadhu kanuma keessanii isa wal fakkeessu. Siiniin jedhe. Waan hin jedhe dura dhaggeeffadhu. Waan hin dura jedhe dhaggeeffadhu. Kanuma keetiin natti kaka'u kanuma keetiin dhagaa. Anoo kan keetiin kakataa hin jiru nan barbaachisu siiniin jedhaa jira malee. Akkin si jedhe. Dhugaa waaqa jiraataa ittiin. Dhugaa waaqa jiraataa dhugaan dubbadha jedhi meeti. Jecha kana qofa jedhi. Ndee maaliif kakadha kakuu maaliif barbaachisa? Maaliif kakadha? Ittaaneen dubbadha. Ati dhugaan dubbattu? Nan dubbadha garuu waan kaka'uuf maaliif? Dhugaa waaqa jiraataa dhugaan dubbadha. Hin kakadhu kanaan mandaa? Akka salphaamtu maaf hin kakadha waan kakuutti nageessu as keessatti maali? Galatoom. Boonoo gaa'ee Ugaandee. Dhugaa waaqa jiraataa dhugaan dubbattu? Ela dhugaa waaqa jiraataa dhugaan dubbadha garuu hin kakadhu. Galat bakka walii galleerra bakka dhugaa waaqa jiraataa dhugaan dubbadhaa ta'edha. Ituu jechuudha. Ati amantaatti hordoftu pheenxeedha moo ortodoksiidha? Ani pheenxeedha. Galatoome. Ituu ani pheenxummaa fudhadheen gammadda moo hin gammaddu? Fedhii kee yoo ta'e si barbaachisa yoo ta'e. Waa'ee fedhii kootti deebita sakan keetiin seedan koon jenna. Akka keetti ituu ani pheenxummaa fudhadhee hin gammadda moo hin gammaddu? Fedha keedha moo fedha kee miti? Fedhii kee yoo ta'e fedha kooti. Fedhii kee miti yoo ta'e immoo an giddiitti sin harkisu. Gaaffiin koon siif hin galle ankeensi gaafataa jira kan koo sin gaafanne baran. Ati namitti siiniin gaafadhe kan kee. Ati akka keetti ituu nan pheenxummaa fudhadhee hin gammadda moo hin gammaddu? Nan gammada. Bakka akkuma pheenxummaa ani pheenxee ta'uun si gammachiisu waldoonni Wallagga keessatti ijaaramanii jiran hundi isaanii ituu masjiida ta'anii baay'een gammada. No, ani musa kanatti qoy ka dhaggeeffadhu. Ani musa kanatti hin gammadu ka. Qoy ka dhaggeeffadhu. Waaqa tokkotti ituu amananii, waaqa tokkotti ituu amananii, waaqa sadii waaqessuu dhiisanii baay'een gammada sila. Inni kun fedhii keeti. Ani immoo ilmi namaa mirga jiraachuu akkuma qabu mirga amantii barbaade hordofuu qaba. Ati musliima musliimummaa kee kabajjee horfan kee. Namni kiristaana ta'uu hin qabu dheeraa nama afaan kootiin dubbadheeraa jiru kiristaana ta'uu hin qabu dheeraa. Elaa Ruutaa waan inni jedhe dhaggeeffadhu maal jedhe beektaan nama ustaasni maal jedhe si fakkaate waldoota sana hunda akkas goonee finna jechuun saayii fakkeenyaaf atamma yeroo amma amantii kee fakkeenyaaf kiristaana mitire utuuma masgiida kana kan jedhan hundi isaanii pheenxinaa ta'anii ortodoksonni kun pheenxinaa ta'anii hin jettu sittin tolu jecha amma kun jechama bar hin taane garuu jechamadha ni haadha yookaan hawwiidha bar si galee. Hawwiidha garuu hawwiin ilma namaa hundimmoo abjuu matee hafa maaliif jennaan kun abjuu bara beelaa isa jenni isa ciisanii abjuu tan. Rakkoo qabu garuu ati fakkeenyaaf nawwiita moo nawwiitu akkasii barroota kanuma bakka malee waan biraa miti. Akka hawwii keessanii isiniif haa ta'u nuti waaqayyoon amanneerra. Ati waaqayyootti amantaa? Eeka.
Waaqayyootti namanta. Nan amana eema. Har'a kuna wanti nagashuuf immoo. Jechuun nan amana jettee naayidha moo Waaqayyoo meeqadha? Abba ani waan akkasii keessa falmeellee hin beeku falmullee hin barbaadu dandeettii isaallee hin qabu garuu gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu koo ta'uu qofaan beekan. Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu kee gootee fudhatteetta? Isa qofaan beeka kanarraan kan hafe Yesuus namaa inni sadi'a inni shanii inni ja'a inni torba inni ja'an kun ana biratti hin beekullee hin falmullee warra tiyooloojii wangeelaa baratanii qaban gaafachuu falmachuu dandeessa. Okay. Yesuusi anaan fayyisaa lubbuu kee godhadhu fudhadhu si jedheera wangeela keessatti. Yesuus Kiristoos bartoota isaatii yeroo isa duukaa deemaa turan na hordofaa na duukaa bu'aa jeera. Okay, fayyisaa lubbuu koo godhadhu fudhadhu jedheeraan jedhe. Fayyisaa lubbuu koo godhee fudheera jettee mini. Yesuus ofii isaatiin dubbatee fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa na fudhadhaa jedheera. Na duukaa bu'aa na hordofaa jeera. Isa hordofaa jira nuti immoo namoonni na hordoftan na duukaa bu'aa jira. Maqaamti pheenxee jedhamtu kun iyyuu arrabsoo jecha keessan irraan nutti ufte malee nuti pheenxee otoo hin taane duuka buutota. Duuka buutota isin. Pheenxee jechi jedhamtu jecha isin irraan nutti ufte jecha arrabsootiin ufte malee nuti duuka buutota. Fayyisaa lubbuu koo godhadhaatii fudhaa. Anaan fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa fudhadhaa jedhee Yesuus barsiiseeraan jedhe jecha tamma jette kun jira wangeela. Ani fudhadheera. No, ati maa fudhachuu dandeessa. Kunooti anaaniyyuu fayyisaa lubbuu kee godhattee fudhachuu dandeessa. Anaaniyyuu yoo barbaadde. Anaaniyyuu mirga kee. Maal naan du'e moo ji'a sagalitti dhalatte akka koo? Maa Yesuus ji'a meeqatti dhalate? Yesuus ji'a sagalitti ji'a shanitti saalatu akka koof akka keetti miti kan inni dhalate. Akkamitti dhalate ree? Maariyaam dhiira wajjin ciistee alatte? Maariyaamii? Maariyaam dhiira wajjin ciisteetti? Hewaan dhiira wajjin ciistee dhalatte? Cinaacha addaa irra. Qoy ani fate afuuraan alanne? Qoy dhaggeeffadhu. Malkasaadiq afuuraan dhalate? Ati amma farmiitti nagashitee macaafa keessa nagashitee aggeeffasitti nama macaafa keessa nagashitee waan hin beeknetti na dabarsitee firdii barbaraaf nan qopheessi aggeeffasitti nama itti dabaluu hin danda'u irraa qannasuu hin danda'u yoon itti dabalee natti faradama yoon irraa qannasees natti faradama waan ta'eef ammayyuu sitti faradamee jira sitti maqaa Yesuusin sitti faradamee jira malee warra isatti hin amanne hundumaatti faradameera ji'a malee anatti faradame. Kan Yesuusitti hin amanii sitti faradamee jira ammayyuu. Sitti faradame bu'aanatti maaltu faradama? Ergi Yesuusin fayyisaa lubbuu kee godhufudhu. Ati ilaa dhaggeeffadhu Yesuusin fayyisaa lubbuu koo godheen fudhadha jechuutti sitti faradameera sitti. Sittaa faradamu inni abbaan firdii waaqa harka jira. Anaaf si harka miti abbaan firdii kan jiru waaqa harka. Ragaan dhiyeeffadha dhaggeeffadhu. Ati Yesuusitti namantaa? Ragaa tokkoyyuu natti hin fidiin hin beeku warra tiyooloojii baratan deemee falmii. Ati wangeela namantu ati? Wangeela nan amana malee ani tiyooloojii isaa hin baranne. Tiyooloojii siin hin jenne wangeela in amanta moo namantu? Nan amana garuu falmuu hin barbaadu. Kunoo wangeela irratti akka wangeelaatti fakkeenyaa fi pheenxeenis kiristaannis jireenya baraabaraan argatan. Lubbuun isaanii abidda baraabaraa seena akka wangeelaatti akka wangeelli jedhu hin jedhen. Isinumti warri musliimaa argaa nuti hin gadhiifna gaafacha karaan siniif bal'isna. No, ati miira keessan galiin ka giiftii koo akkin jedhe dhaggeeffatu akkan jedhe. Dhaggeeffatu amma dubbisii gabaabsaan jedha pheenxonni haadha koo maama jannatan argatan jedhamti macaafni. Haadha na dhaggeeffadhu ka haadha na dhagaarta. Ani haadhallee miti mucaa keessan yoo ta'e iyyuu. Ilmoo koo. Dhalee koo. Dhalee. Haadha koo jechuun barkaba jaamka koo haaraama. Dhalee na dhagaa jirtaa? Haadha koo jechuun ilmoo koo ta'uu dandeessi. Waan baay'ee jechuudha bara haadha koo jechuun. Ani kan isheen jaallattu maaliifi anuma isheen jaallattu maal jaallattati maqaan ani ittiin si waamu maqaa kee waan hin beekneefidha. Maqaa magootiin na waama. Haadha manaa koo isii jechuu nan danda'a dubartiin haadha manaa namaa ta'uu dandeessi waan ta'eef. Akkasitti immoo biddeen korra teessan ka gufuu natti ilaalan karaa biraa. Biddeen korra teessanitti. Elaa dhageessanii amma waan isheen jedhaa jirtu ani haadha manaa hin qabu jedhaa jirti bara amma isin hin galle.
Abbaa manaan qabachuudha. Amma asaa deemu galatoomii obboleettii koo. Haadha koo jechuun naannoo keenyatti naannoo nan dhaladhe sanatti jechuudha. Ni giddaa ayyaanaadhaati. Warra wanni natti fakkaata warra horroo guduruu akkasi yoon hin dogongorreete akkasini. Achisin amalee nuti godinni keenya naqamte. Okay, waaw. Anis naqamteedha giddaa ayyaana. Godinni keenya naqamte nuti garuu loqonni keenya gara Shaambuutti ol nu fudhata. Bakka. Godinni kee naqamteedha immoo naqamne rabbiin nama naqatamee abbaa manaa gaarii rabbisii kenne gammachuu kennu haadha geessisu yeroo dhiyootti. Kunoo la isa akkasii faa gaafa haasoftan namatti tola madduwaayinaa godhaan. Shaasaa deebinu galatoomii. Elaa maali beektaadha koo? Amantiin. Bakka anumatu naqata sagalee ishee kun natti toleera waan ta'eef bakka keessaan na dubbisu kee. Asii akkasii dubbisu baay'ee asiitiin gooftaa koo. Nan dabaddabsiisiin faate. Innaa akkam beektaa obboleettii kiyya qaali akkam maal jechuu barbaadeenii ani waan inni amma dubbadhee pheenxeenii yookaan ortodoksiin jireenya baraabaraan argatu yeroon jedhu ortodoksiin jireenya baraabaraan argatu jedhee wangeelarra jiru yookaan pheenxeen jireenya baraabaraan argatu jedhee hin jiru. Namni Yesuusin waaqadha jedhee jireenya baraabaraa hin argatu waan jedhu kan mul'isutti jira. Ragaan kana wangeelumati beekturraati wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 amoo yoo mobaayilii lama qabdatee banii fi dubbisi. Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa isa Yesuus Kiristoosiin erge sana beekuun jireenya barabaraadha jedha. Waaqayyo isa kam tokkicha isa dhugaa isa Yesuusiin erge beekuun jireenya barabaraadha jedha. Waaqichi inni tokkichi inni dhugaan sun Yesuusiin isa ergedha. Namni waan kana beeke jireenya barabaraa argataa jedha. Tokko kana qabatu. Lammataa isinii waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo jettaniiti kan isin akka ragaatti dhiyeeffattan. Sadan saanii kun immoo akka qaama tokkodha jechu sadan tokkummaa jechuudha. Sadan tokkummaa kanaan immoo waaqadha jettu isin. Wangeela keessatti immoo abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko an jedhu hin jiru. Kan wangeela keessa jiru maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluutiin cuuphiidha. Kun cuuphaadha. Yoo fakkeenyaaf akka isin ragaa dhiyeeffattanitti isuma kanatu sadan tokkummaa ibsaa isuma kanattis waaqadha jettu. Wangeelli immoo waan inni jedhu waan ragaa ifa galaa Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa isa Yesuus Kiristoosiin erge sana beekuuni jireenya maaliidha jedha jireenya barabaraadha jedha. Kiristaanonni abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko waan jedhaniif jireenya barabaraan argatan akka wangeela kanaatti. Kan Waaqayyo tokkichadha jedhee amanu tokkichi sunuu isa dhugaadha jedhee amanu Muslima malee kiristaana miti. Yesuus Kiristoosiin immoo ergamaadha jedhee kan amanu Muslima malee kiristaana miti. Sababa kanaaf kiristaanonni jireenya barabaraan argatanii akka wangeelli jedhuttu kan jireenya barabaraa argatu Muslimootadha malee kiristaanota miti. Kanaaf nama Yesuusitti namannetti faradameera. Kiristaanonni hundi keessan isinitti faradamaadha. Kanaaf hin jedhe. Galatoom. Ana yoo beektan malee abbaa arguu hin dandeessanii isa Yesuusitti dabalaa ka? Maarree ana yoo beektan malee abbaa arguu hin dandeessanii. Kunoo tamma mana amootti dhufeenii siin arge miti amman. Amoo arguu kotu siin na agarsiise isaa? Miti? Ahmed. Yaadi amboo dabaree kee gad. Nagaan siif haa ta'u dabaree kee gad. Jirta akkam? Rakkoon qabu. Haasaa isaa wajjin haasaa si jammaranii hin beekuu jiran haasaa. Kunoo waan itti beektudha kudha fakkeenyaaf kun waan gabaabaadha bar waan gabaabaa waan dheeraa miti. Akkamitti waan kun gabaabaadha yoo jette waaqni meeqa oonan seedhe tokkodha jetta. Ududuuba deebitee immoo abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko waan jedhu kana namanta miti ati. Sagaleen koo jira. Ani mootii qabadheera kunoo warra si wajjin haasa'uu barbaadu wajjin haasa'a. Naagalee maarree kanaafin akkas jedhee sila na ifatteennaan maqaa Yesuusiin ifatamiine jetteennaan No. Isatti na ifatteefin sii deebisen. No, ani maqaa Yesuusiin ifatamiin jenne kanumti ol nagashee waldagga keessaa balleessinee hunda ishee masgiida goonaa isa jedhan malee ani waa'ee amantii keessa galuu hin barbaanne. Waldagga keessaa waldaa balleessinee yoo rabbi jedhe daawaa goone malee amantaan islaamaa amantaan islaamaa amantii namaa fakkeenyaaf jechuudha.
Nabi Muhammad seenaa tokko siif haa himu. Nabiyyi Muhammad yeroo hawaariyoota isaanii gara biyya tokkootti fakkeenyaaf ergan namoonni qabeenya keessan warra isinirraa saame yeroo isaan isin loluu dhufan yeroo isaan qabeenya keessan saamuu dhufan namoota isin lolu namoota isin ajjeesuuf isinitti deemu qofa ofirraa deebisaa. Lola keessatti dubartoota hin ajjeesinaa, daa'imman hin ajjeesinaa, manguddoo hin ajjeesinaa, mana amantaa hin diiginaa, abbootii amantii hin ajjeesinaa jedhanii barsiisan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Lola keessatti fakkeenyaaf lolli yoo ka'e abbootii amantii tuquun hin danda'amu, amantaa fedhaa hordofan. Dubartoota ajjeesuun hin danda'amu, dhorkaadha. Daa'imman ajjeesuun dhorkaadha. Mana amantaa diiguun dhorkaadha. Dhangaa biqilarra adeemuun dhorkaadha. Kana islaamummaatu wanneedha. Nuti manni amantaa Wallagga keessaa diigamu hin jenne. Daawaa goonee bakkuma sanatti masjiida goonaa jenne malee daawaa goonee rabbi tokko ta'uu amansiisne. Akkuma kiristaanni jireenya bara baraan argatu jenne rabbi tokkodha malee sadii miti jenne ragaa ifa ba'aa agarsiisne masjiida goonaa beetikiristaanii yookaan cherchii jenne akkasidha. Animmoo innumti suni Wallagga keessatti hin ta'u jechuuf hin seene malee hamma kana hanga hasutanii miti. Wallagga keessatti yoo jette immoo Yesuusiin waaqa godhi fidiiti ragaatiin. Yesuus waaqa taanaan hin ta'u of course.